Ayyee yoo yaa ashamaar kafuun ilmaan Oromoo kam jirtan nagaa keessanii daawwattoonni hundinuu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atuun isiniin jaa. Har'a sagantaa kan qabadhe dhufe sagantaa gabaabduu gorsa yookaan waa wal yaadachiisa waan jaamaa takkaa jira. Sanirraayin waa lama sadii dubbachuu barbaada. Waanuma akka dhuunfaan na mudatee fi waan arge yaani waan dhageettis argaas muuxannoo raayis jechuudha. Namni marti bakka jiraatutti hiriyaa qaba, nama waliin jiraatu, namatti dhiyaatu, namichitti yaada garaa isaatti ibsatu qaba. Yeroo kana garuu baay'inaan hin argamtu hiriyaan keessa garaa keetiitti ibsattee yeroo rakkoo yeroo bal'oo wajjin mari'attu akkas mara hin argamtu ni takkata. Hiriyaa jechuun waan hunda caalti. Hiriyaa jechuun uffata qaama keetiiti. Waa hunda dura yeroo rakkoon jirtus bira dhaabbatti. Abdii jireenyaati hiriyaan waa hunda. Waan takka lama jedhamee waan himamaatii miti. Oolmaa galatti abdii jireenyaati. Daawwitii jechuudha hiriyaan gama tokkoon. Hiriyaa kana yeroo waliin jiraatan hiriyaa filatanii jiraachuun hedduu bareedaadha. Tokkoffaa hiriyaa gaafa rakkootii fi gaafa gammachuu adda baaftee beekuun ni ulfaata yeroo kana. Hiriyaa keetiif ati akka nama tokkootti jechuudha. Hiriyaa kee jechuun yoo rakkoo takka seene ati isaaf jettee rakkoo seenuu dandeessa. Akka dhuunfaatti deemtee isaa jettee rakkoo seentaa. Sababa keetiin maatiin keettis rakkoo keessa seenuu danda'a jechuudha. Jalqaba siitu sababa hiriyaa keetii rakkoo seene san booda maatiin kee sababa kee rakkoo keessa seena. Hiriyaa jechuun waan salphaa miti. Hiriyaa jaalattu abdattu guyyaa rakkoo si biraa nafne waan feete taataaf waan feete rakkoo feete seenta isaa jettee. Kanaaf hiriyaa callisteetu waliin jiraattee osoo maalummaa isaan beekin isaaf jettee rakkoo akkan seenne of eeggannoo godhuu qabda. Maaliif osoo jalqaba rakkoo keessan seenne duratti madaaluu qabda. Akka firaankiitti illee haa ta'u waa takka lama jettee laaluu qabda. Madaaltee dhugatti namni kun nama rakkoo keessatti na biraa hafu moo na biraa hin hafu. Ni hafa moo nafu gaafa rakkooti moo gaafa gammachuu qofa na barbaada namni kun jettee madaaltee beekuun dirqama jechuudha. Garuu keessa garaa namaa beekuun hin danda'amu. Xiqqoollee taatu parsantii 100% nama jaalladhu malee hin amananii. Garuu immoo parsantii xiqqoo amanuudhaaf yaaluudhaaf jechuudha. Amanuuf 100% osoo hin ta'in 70-80 illee ta'u waggaa tokko amanuu qabda. Nama saniif jettee rakkoo yoo seente rakkoo san keessaa namni harka qabeessi ni harkisaa namni ati isaaf jettee rakkoo seente. Moo dhaabbatee si koflaa moo si dheessaa beekuun dirqama jechuudha. Saniin alatti hiriyaa jettee waliin jiraachuu hin dandeessu. Waan kun dhimma ijoodha. Hiriyaa jechuudha. Hiriyaa gama tokkoon ammaas hiriyaa jechuun akka waliin jireenya hiriyaan yaada garaa itti himatu jira. Wajjin jireenya hawaasaa jira. Wajjin jireenya iccitii nama qabatu ta'uu qaba. Iccitii maatii jira. Iccitii hiriyaa jira. Iccitii ollaa jira. Iccitii biyyaa jira. Iccitii hedduu jira. Namoota iccitii qabatan qofa filachuu qabdu yeroo hunda wajjin jiraachuudhaaf. Maaliifin kana jee namni yeroo ammaan kana hawaasa keessattis hiriyummaa fi sollattis nama waan faratu nama waa himu saayibinaan ittiin dhiyaatin afirraa eegaa alaatti. Guyyaadhaan kijibaa toolaa namni yoo xiqqaate dhibba keessaa 8 waan isaan hin malle keessaa galanii kan sobanii. Nama wali nama buusu. Namni nama wali buusu malee hamtuu nama yaadu malee toltu namaaf yaadu dhiisee jira. Maaliif akka ta'e namaaf hin galu. Gaarii osoo namaaf yaadde namni hedduu gaariidha. Hiriyaan kee kanuma si dhiyaatutu si fakkaatee si dhiyaatee hamtuu si yaada. Inni kun waan hedduu nama sodaachisaa nama aarsaatiilleedha. Namni namaa waliin malee jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf dirqama namaa wajjin jiraachuu qabda waan ta'eef jaalattee osoo hin ta'in dirqamtee namaa wajjin hojii jireenya keessatti nama dhiyaachuu dandeessa. Namni sana immoo namaan illee walitti buusuu danda'a. Kanaaf of eeggannaa godhuu qabda. Nama waa himu nama waa faradu eeggachuu qabda. Akka gorsaatti asuma keessatti yaadachiisaatti jechuudha. Isinirra beekee isin gorsa osoo hin taane isinuma yaadachiisuudhaaf yeroo maree waan takka waa yeroo namarraa dhageessanii fuutanii nama himtan of eeggannaa godhuu qabdan. Waan namni hin jedhin tokko jedhee nama himu hundaa jedhamaan tana
namni tokko yoo lakkoofsa jaajee 7 8 9 hunditti guute kailaa 9 dabalee himuu baay'ate. Arbalaal gama jennaani tokko wo ilmaan jala yaa dommina jeejaani akkasii dubbiini nama hojii yeroo jiraattan nama filachuun dirqama jechuudha. Of eeggannoo godhuun dirqama jechuudha. Namni waliin nama buusa. Ta wajjin jireenyaa qofa osoo hin ta'in akka gorsaatti waan jechuu barbaadu namni tokko waan namni waa himuu jaalata yeroo kana waan maaliif akka ta'e hin beeku. Waan ta'e hunda waan ta'e qofa osoo hin ta'in waan hin ta'in ta'e jeetti waa hima namni. Kun ta'uu hin qabu. Waan takka yeroo waa himtan namni dubbii keessa buluu hin dandeenye dubbii himtee waan argatuutu hin jirre wanni gabrummaa jalatti waggaa meeqanu jiraachise waan akkanaa kana maqaa wal balleessuu fi kijiba wal rakaa'uu nama qabsaa wal basaasu himtee diinaa kannitee nama san bu'aan ati argattu hin jiru faayidaan qabu waa himuun jaalatinaa hedduu wanni himtan waan akkamiita gaarii waan nama bohaarsaa waan nama kofalchiisaa sobdeellee nama kofalchiiftee nama bohaarsitu maafi rakkoon qabu bareedaadha garuu immoo waan namaaf nama walitti buusa hin himina abadan waan ijaan agartee haa ta'u gurraan dhageessee haa ta'u sababa keetiin ilmi namaa waliin dhabuu hin qabu. Namni walirra jarjara namni afaan hin jarjaru jira harkaan jarjaru jira dubbii san garuu ati sababa dubbii keessa bulchuu hin dandeenyeef nama kanarraa waa dhageessee itti dabaltee himtee yeroo san namni afaan hin jarjaru san afaanii waajaa yeroo afaanii waajee harkaan jarjaru faata namni san yeroo harkaan jarjaru yeroo gabaabduu keessatti tarkaanfii irra fudhachuu danda'a sababa keetiin namni tarkaanfii walirra fudhachuu danda'ee jira. Namni waa himu kun ollaa fi ollaa waliin dubbuusaa. Namoonni waa himu kun waa hedduu walitti buusan. Wajjin jireenya hawaasaa keessatti ollaa namni walitti buusu ollaa waliin namni buuse ollaa sanii hunda walitti buusee waliin naqee kijibaan jechuudha jaarsaa jaartii namni walitti buusa faamilii keessatti nama walitti buusuun ni jira. Wanni akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Nama jidduu deemtanii kijibdanii waan isin galchine keessa galtanii nama waliin naquu kana yoo dhiiftan gaariidha. Namni yoo akkasitti wal dhabe namoonni akkasii waa himee nama waliin naqu kun shoorarkee isaa jaama. Shoorarkee isaa hawaasaa jaama. Waan salphaa miti namni iccitii wayii takka dhagee dho'isee bule jechuun akka namni walitti hin buuneef gara qabatee bule jechuun nama obsa qabu. Nama jabaa namaa jechuun sani akka hin beekutti jechuudha. Nama jabaa ta'uu qabdanii iccitii namaa fuutanii namatti himinaa waan namni dho'isaan dalagu ifa baaftanii ibsuun jaalatinaa jechuun kana yoo jiru badii osoo hin taane waan nama aarsaa waan namaaf nama walitti buusa namni ka gaarii hojjetu jira ka toltuu hojjetu jira ka hamtuu hojjetu jira ka waan gadhee yeroo hunda hojjetu jira kanaaf yeroo kana waan namni hojjetu kana mara himuun dirqamaa miti yoo namni san balleesse waan hin taane dogoggora keessa seenu jiraatu ta'e itti dhiyaattee poolisoonni kanaa kun gaarii miti sirrii miti bareedaa miti waan akkanaa kanarraa of qusadhu waan akkanaa godhu hin qabdu jettee itti himuu qabda malee namanni hamate yookaan namanni waa irratti yaadu jiru san dheeyxee himtee walitti jiruu hin qabdu nama kanaan dhiisi jettee irraa gorsuu qabdu nama balleessii gartee nama sanitti himtee akka namni kun dhiisu waan sanirraa dhaabbatu godhuu qabda malee dheeyxee nama sanitti himtee nama walitti hin dirina nama walitti dirtanii biyya hawaasa shoorarkeessina kijiba xiqqeessaa waa sadii hin jaalladhu yeroo mara gowwaa fi kijibduu fi faraduu hattuu waan yaraa kana hin jaalladhu hin fadhu halaalatti hin dheeysaa rabbi namoota akkasii ollaa isin godhanii akka hojiitti illee rabbi isinirra haa qabu walitti isin fidanii namoota gaggaariidhaan wajjin akka jiraattaniin isin hin hawwaa namoota kijibduu ollaa keessanii fi naannoo keessanitti akka argamu hin jaalladhu boleessi keessan ta'uun isaanii kanaaf sagantaa kana kan hin qabadee dhufeef yaaduma gabaabaa waan hin beekurraa waan hin argerraa waan hin baddarraa isin himuu fi hin tuffatina isinirra beekee kan isin himuu jiru wal yaadachiisuu fi waa himuu hin jaalatina amaanaa waan hin isin dhaamu irra deddeebi'ee jechuudha waa hin himinaa. Waa himina yeroo jiru seenaa fa'aa baradhaa seenaa fa'aa namatti hima waan gaggaarii karaa shari'aa irratti waan amantii irratti haa ta'u waan gaarii waan seenaa oromoo irratti haa ta'u qoradhu waan akkasii fa'aa namatti himuu jaalladhu waan kijibaa iccitii namaa wajjin jireenya dhuunfaa
kadhuunfaa nama waliin namoota muraasa waliin dhufee guruupiidhaan hojjetus haa ta'u nama hiriyummaa jaalalaa waliin qabu ta'u haadha manaa abbaa manaa ta'u warroota ollaa jidduu haa ta'u namoota bakka dalagaa waliin dhufan haa ta'u namoota kana mara jidduutti olola hin oofina waa jidduutti hin uumina waliin jaaladha namni wal jaalate yoo tokkoome yoo tokkummaa wajjin hojjete jireenya gaarii jiraate namallee fayyaduu danda'a namni tokkummaan guruupiin hojjetu yaani namni mana keessatti yoo olte alatti illee waan gaarii hojjeta mana keessatti olte waan gaarii yoo mul'ise alatti illee yoo gabbee akkasuma waan gaarii adda namni mana tokko keessatti jechuudha jaarsaa jaartii haa ta'u faamilii haa ta'u wali san gaarii ta'e haala gaarii waliin jiraate jechuun ollaallee fayyada jechuudha yoo xiqqaate ati mana keessatti maatii keetii wal taatee nagaan hin jiraattu jechuun isin qoftiin nagaan tasgabbii dhabuu qofatu hin taane ollaan keessanis nagaa hin qabu nageenyi bareedaadha yeroo mara nagayaa fi tokkummaa fi jaalalti isiniif haa baay'attu bakka jirtanitti hordoftoota kee isiniin jaaladha warreen viidiyoo tana jaalattan hundi laayik gootanii akka nu jajjabeessitan abdii qabnaa hin tuffatinaa gorsi xiqqaan qabu kennaan guddoon yaada namni yaada walii kennu jechuun waan salphaa miti qarshii qofaa miti kan namni namaaf kennu yaada kana yoon isinii dhiyeessu isin caalaa beekee maal osoo hin taane wal yaadachiisuu fi lammaffaa immoo namni tokko yoo waan namaaf himu waan sanirra dhaabbattee yaada biraa burqisiisuu dandeessa si yaadachiisee itti yaaddee gaarii hojjechuu dandeessa saniifin isin yaadachiisaa anallee akkasumatti nama waan jedhame waan nama jedha kanarraa fagaatu rabbinaa taasisuu jechuun namni tokko waan namaaf hime jechuun waan hime san ifiif hojiirra oolche jechuun miti anamma amalaan hime kana dhibbarraa dhibbatti hojiirraan oolche jechuun guyyaa miti anillee ni yaala isinillee yaala hammeenya namaa odeessuu jaala toltu namaa odeessuu jaaladha nama gaarii barbaaduun dura ofii mataa keeti atumti mataan kee gaarii ta'e argamii kanaaf sagantaa kana asumarratti hin gabaabsaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinu. Oh, yeah, yeah.